bara 1992 yeroo sanarraa kaasee carraan argadhe kamiinuu kennaan ture. Egaa dhiigni keenya kun yaa'u bishaan nyaatan bakka bu'a waan ta'eef haawwan keenya mooyyuu sababa hanqina dhiigatiin lubbuu isaanii dhaban namoota balaadhaan hanqina dhiigaa isaan qunnamee lubbuu isaanii dhaban deeggaruudhaaf har'as borus qophiidha waan ta'eef kanaaf guyyaa taa'e keessatti baatii sadiin yeroo kamiyyuu dhiiga arjoomuun anas nan miidhu namoota narraa arjooman dhiiga argatanii lubbuu isaaniitti oolfatan sanaaf gaariidha waan ta'eef fedhii keenya irra dhaabbannee kennaa jirra. Dhiiga arjoomiin haadholii yeroo dhiiga hanqina dhabanii fi yeroo da'umsa irratti rakkatanii fi daa'immanii fi wantoota baay'eedhaaf namoota dhukkubsataniif waan baay'eedhaaf waan gargaaruuf arjoomuun gaariidha jedhee waan itti amaneef kanaafidha kanan kennuudha.